الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذي تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أبلوان كينيا أكما درانو قال جرو حلقة كينيا وكاسقنتا كينيا يرو دربي قال الراها ساعات الرواء كل لنا بشانيتي في بشان كل تايه بشان كل هنتين الراها ساعات بشان يوم الكنيسة صديقيسا تقو جيرامي نجستها يوم مهن جيراميني wanni fedhe yoo keessa jiraatee keessa buhee jedhe qullata lama hol yookaan leetira 320 hol taanaan najasaa ofirratti hin baadhatu jechuu dubbannee dabarsine. Har'a immoo inshaallah ta'ala sagantaa keenya arraa keessatti bishaan yoo wanni qulqulluu ta'e itti makatee jedhe maal ta'uudha qaba? Qulqulluu ta'a moo qulqulluu hin ta'u? waa qulqulleessu moo waa qulqulleessuu hin danda'u? ofii isaatii qulqulluudha waa qulqulleessuu hin danda'u lakka ofiis qulqulluu miti waallee qulqulleessuu hin danda'u isa jedhu wariin ilaalla inshaallahu ta'ala. Bishaan yoo maaddaan yookaan wanti qulqulluu ta'e tokko isatti makate akka baala mukaadhaa jechuudha. Baalli mukaa walumaa galatti akka jiruunu qulqulluudha ofii isaatii xaahira jechuudha. Yookaan saamunaan yoo itti makatee jedhe yookaan muktii usnaan jedhamu wahiidhaan jira. yoo isatti makatee jedhe mukti kun yookaan sidriin qurquraan jechuudha yoo keessa buhee itti makatee jedhe yookaan kanuma malee mukuma fedhe haa ta'uuti mukumti fedhe yoo keessa buhee itti makatee jedhe bishaan kanarra yoo dhahee jedhe jechuudha. Malkiin bishaan kana muka kana waan keessa bu'e kanaadha. Yoo bishaan kanarra hin dhahin jechuudha. Yookaan bishaan akkuma duraanii isaatti yoo ka jiraatu tahe yoo mukti kun itti cabuudhaan akka biyya keenyaatti faa naannoo hedduutti mooleenaa jennaan bakka naannoo bishaanii jirutu jira baay'inaan itti gadi jiga jechuudha. Baalli isaadhaa itti gadi jigee baay'ee keessattuu lama laakiin itti gadi jiguu isaatiin malkiin isaan hin jijjiiramu fooliin hin jijjiiramu wanni tokko hin jijjiiramu yoo bishaanichi bakka tokko ciisaa jiraate ta'e malee yeroo hunda kan deemne yoo ta'e malee. Kanaaf ulamaa islaamaa biratti baalli mukaa fedhe keessa buhee jennaani yoo bishaan irra dhahin yoo bishaan hin caalin jechuudha. Mukti sun yoo bishaan irra hin caalin bishaantu isarra caala yoo ka tahu ta'e irra gaariin irra qabatamaan jecha ulamaa islaamaadha bishaan suni qulqulluudha ofii isaatii ittiin illee qulqulleeffachuun ni danda'ama waan najaasaa ta'e hundarraa ittiin qulqulleeffachuun ni danda'ama jechuu ulamaan islaamaadha haasa'aniiti jiranii jechuudha. Maaliif jennaan rabbitu subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa keessatti hogguu dubbatu maal jedhe jennaan wa in kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaa'a ahadun minkum min alghaa'id aw laamastumu nnisaa'a falam tajiduu maa'an فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أكن جئ دبت رب سبحانه وتعالى إسن يو ركب ستاجراتني يو كاهو كارادي ما جراتني همال الرجراتني مسافر ما ديمتني يو كاهو تكون كيسن من فنجاني لكي يو أتشي دي بيه جرم يو كاهو مودا حلال كيسنين walgeessanii yoo jettan bishaan yoo kan argatin taatanii fatayammamuu saciidan xayyiban yoo bishaan dhabdan kana hundahu taatanii kaatanii yoo bishaan dhabdan yookaan dhukkubsattanii bishaan itti fayyadamuu yoo dadhabdanii qulqulleeffadha tayammuma godhadha qasada biyyoo qulqulluu ta'e qulqulleeffadha biyyoo qulqulluu ta'eeni qulqulleeffadhaati famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum hittiin haxaa'a biyyoo saniini fuulaa fi harka keessaniin haxaa'aadha jedhe rabbi subhaanahu wa ta'ala. Kanaafi jechi falam tajiduu maa'an jedhu yoo bishaan hin argatin ka jedhu kun bishaan wanti qulqulluun itti makate ta'e yookaan waa itti makatin ta'e lafziin kun jechi kun jecha mutlaqa jecha gadhiifamaadha waa takkan hin qayyadaminii jechuudha. Akka ulamaa illugaadhaa jedhaniyyuu annakiratu في سياق النفي تفيد العموم جان نكران هجوا مرمو كيس تيور في تيجته بكوا مرمو تيور في والنكرات يتوقع يجور وانتن قيد من توقع يور في جده
waliigala fayyadaa jedhan. Bishaan asitti dubbatame kun bishaan waa qulqulluun itti makate ta'e katti makatin ta'e ofii isaatii fi wanni itti makate suni waan qulqulluu tahee bishaan yoo caale yoo bishaan isa caale jechuudha waan san yoo caale jedhe bishaan ittiin qulqulleeffachuun ni danda'ama jechuu ulamaa'in islaamaadha irra aasaanii jedhan. akkasuma wali qawlihi sallallahu alayhi wa sallam nabi muhammadtu rahmataa nageenya isaanirraa jiraatu maal jedhan jennaani dubartiiwwan dhufanii intala isaaniidha gaafa isiin duutee jettu dhiqaa jiranii maal jedhan jennaan igsilnahaa thalathan isii dhiqaa yeroo sadi dhiqaa jedhan intala isaanii zaynabaan rahimaha radiyallahu anha wa ardaaha amrii taatee ogguu jari dhiquudha dhufan yeroo sadi dhiqaa yookaahu yeroo shan dhiqaati yookaahu sanirra yoo waa qulqullina dhabuu irratti argitanii jettanii sanaa oliyyuu dhiqaati booda saniiti bishaanii fi qurquraadhaan dhumarra dhiqaadha jedha rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam. dhumarratti muudha kaafuur waan jedhamu itti godhaadha jedha ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam. kaafuuriin kuni bakka amma miskii biyya keessa uummanni ittiin janaazaa qulqulleessuudha waan buhuudha jechuudha waa hurgeessuudha dhumarra isa itti dhibaa jedha nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. yalla kun bakkeen mahallashaa yookaan bakkeen ragaadha bishaanii fi sidraadhaan dhiqaadha jedha ergama rabbi. sidrii bishaanitti makanii qurquraa jechuudha bishaanitti makanii ittiin dhiquu baqqaasisanii jiru nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. kanaaf wanni itti makate qulqulluu yoo ta'e bishaan najasuu hin danda'u jechuudhaa fi ragaadha jechuun. akkasuma bishaan namni itti fayyadametti fayyadamuunoo maal fakkaata bishaan namni tokko itti fayyadamee jedhe itti fayyadamuun akkam taha jechuu yoo ka ilaallu taate bishaan namni itti fayyadame ka fakkeenyaa fi qaama namaarraa hoggoo namni dhiqatu gadi bu'e bishaan qaama oduurraa isaa ta'uu yookaan immoo jardalii keessaa hoggoo namni ammaarratee jechuudha baarmeela keessaa haa ta'u jardala keessaa haa ta'u wama fedhe keessaa hoggoo namni ammaarratee ofirra naqu bishaan namarraa gad dhangala'a jardaliittis gadi dhangala'a yookaan baagaatti dhiqatan sanitti gadi dhangala'a yookaan xashitiitti dhiqatan sanitti gadi dhangala'a. bishaan gadi namarraa dhangalahe kana qulqulluudha moo qulqulluu miti jechuu keessatti inni qulqulluudhas waan biraas qulqulleessuu ni dandaha jecha ulamaa'i isa qabatamaa ta'e keessatti maadaama annahu lam yataghayyar minhu yoo malkiin isaa sadan keessaa waan jijjiiramin sharxii malkii isaa sadan keessaa fooliin hin jijjiiramne malkiin hin jijjiirame kaalawoniin jechuun hin jijjiiramne xaa'imiin isaa dhamdhammiin hin jijjiiramne kana sadan keessaa yoo tokko hin jijjiiramini يعني طريني ورا مولتين جتشولا بشان مريكاتي كوني عقونا موضاتو كأركنا مرة قد تيجوا كوني يورك أيوان جيريني كل ولا ستين كل يفتشونس ندن داما يوم مو ملكين ساجد جيرمي يو كهو تم ساجد تم ساجد جيرمي يو كهو إجتو قولالانو جيرمي وكفولين ساجد جيرمي جري اتفايا دموني هندن دامو جتشون أكسما رجان إني قلوا تهودا ما لجناني نبي محمد صلى الله عليه وسلم يرو وضعته صحابان ثاني رضوان الله عليهم أجمعين وضوء إرجما ربي رتي ولولن جتون والسامني جتون هقول إرجما ربي وضعته بشان إرجما ربي رجع دنقله كنا صحابان والسامني تي اتم بركة قلتني وصو إني قلوا توباته وقل ليسوا باتيتي أمني رتي والإنسامن وجتون akkasuma ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam bishaan ofii isaatii irraa wadaatee ka'ee jaabirii buusee jennaani itti wadaatee jechuudha jaabir sahaabaan kabajamaan jechuudha radiyallahu anhu ardaa osoo bishaan sun qulqulluu ta'uu baatee ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam isaaf hin buusu akka inni ittiin wadaatanu hin taasisu jechuudha. akkasuma ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam dubartii isaatii wajjiniin كانوا يتوضؤون في الأقداح كبايا وكاهم قرقرا يوكاهم إبريكا توكو كيسا كوداءة تأني جتشو وكاو قربتا بشانت نميوكا قلقلو وان قوغارا هجة ويتي نقداحين كوني سنة كيسا كان وداءة تأني جراني جتشو akkasuma xashtii tokko keessaa ta'anii wajjiniin qaama dhiqatan ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam dubartii isaatii wajjiniin halaala isaatii wajjiniin jechuudha
taa'eet qodaa tokko keessa waliin qaama dhiqataa jechuudha. Maaliif hogguu waliin dhiqatan kana bishaan isa kanarraa gaditti coba isa sanarraa gaditti coba osoo waan wanni sun qulqulluu ta'uu baateeti ergamaan rabbii silaa hin baqqaasisu jechuudha. Gaafa tokko akkasuma Abii Hurayraan radiyallahu anhu wa ardaahu ergamaa rabbii karaattitti dhufee jalaa goree deemee deebi'e. Hogguun deemee deebi'u eessa deemte yaa Abaa Hurayraa jedhanii ergamaan rabbii gaafatanii jennaani yaa ergaa rabbii janaabaadhaan ture janaabaadhaa wajjin si wajjin taahuu jibbeetaniin deemee dhiqadhee dhufee jennaan رسول ربي صلى الله عليه وسلم مال جلني إن المؤمن لا ينجس مؤمني إن نجس وجه رسول ربي صلى الله عليه وسلم مؤمني نجس هنت وجدت لأن كما ربي كانت بيان سني معنى سادا كأتي تنجر تسون نجس متي يجت كما ربي صلى الله عليه وسلم يعني نمنه قولي كاتو كاينه في الراري كاتين بشان سني تيجت دنقله سوني رجعت تبي سوني وانسنا هن نجس وجدت kanaaf bishaan namarraa gadi bu'e yeroo ammaa namni yeroo tokko tokko bishaan musta'amala ka jedhamu bishaani musta'amala jedhanii kan namni fakkeenyaaf bakka tokko tokkotti baarmeelii wayii muraniifaa karaarra kaa'anii namni irraa dhiqatee salaataa daawwataatee salaata jechuudha. Fakkeenyaaf akkasuma sharaa yookiin gommaa muraniiti bakka tokkotti bishaan itti guutanii namni dhufee namni martuu harkatti naqee taa'ee wadaata jechuudha taraa wadaata namni 5 6 namni 10 20 dhufee wadaata. bishaan kun bishaan musta'amala jedhama. Kanaaf bishaan akka kanaadha jechuudha. Kana marraa hogguu namni wadaatu itti deebisaa fudhataa deemu kuni bishaan kana hin najasuu jechuudha. Bishaan itti qulqulluu jedhama ittiin wadaachuun wama gahuudha jechuudha. Oollee baadii madaahibaa keessatti madhaba garii keessatti warri gariin ittiin qulqulleeffachuun hin ta'u yoo jedhanilleedha. Musta'amalatti fayyadamuun yoo kan jedhan hin ta'u jedhanillee qawliin yookaan jechi qabatamaani bishaan sun qulqulluudha jechuudha. Inni waa'ee xahaaraa keessaa inni ja'affaadha wanni asirratti ilaallu boqonnaa fudhannee walitti deebina insha Allah ta'ala boqonnaa booda walitti deebina. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولتدي بنجرة إني جهفادا واي طهارة كيسا واني لالو ilmaan aadam yookaan ilmi namaadhaa wanni isarraa hafe tokko hambaan isaadhaa jechuudha. Wanni namni itti fayyadame tokko siwaa kaan afaanin isaa ta'uuti harkaanis itti fayyadamoo fedha haa ta'u qulqulluudha moo qulqulluu miti isa jedhu waliin ilaalla. Fakkeenyaaf namni tokko dhufee bishaan dhuge bishaan kubbaayyaadhaan dhugee lafa kaa'e bakki inni irraa dhuge suni mumkin afaan namaarraa waa wahii itti bu'uun nafu jechuudha. Jiini wahiidhaa itti bu'uun nafu wanni jiidhi kubbaayyaa sanarratti yookaan meeshaa ittiin dhugame sanarratti hafee jedhee qulqulluudha moo qulqulluu miti bishaan sanaan qulqulleeffachuun ni ta'amu qulqulleeffachuun hin ta'u waan jedhu irratti ilaalla waliin. Ilmi aadam muslima ta'e kaafira ta'e hambaan isaadhaa jechuudha. Nama janaabaa qabu ta'e dubartii haydiin irra jirtu ta'e dhiira ta'e muslima ta'e dubartii ta'e muslima ta'e kaafira ta'e hambaan isaadhaa xaahir qulqulluudha. Karabbiin bakka biraatti quraana keessatti innamal mushrikuuna najasun jedhe mushriktoonni najasa karabbiin jedhee irraa dubbate sun najasummaanii keessoodha malee qaamatu najasa wokaahuu jismii isaa kanatti buutee jennaani jismiini najasa jechuu miti jechaadha. Kanaaf wanni namni irraa dhuge yoo namni tokko ka'ee gadi jedhee baarmeela irraa yookaahuu bakkuma tokko irraa jechuun haffaasaa wayirraa afaan yoo inni dhuge jedhe bishaan inni irraa dhuge sana hambaan isaadhaa itti hafee jira najasameera jennee itti fayyadamuun hin dhiifamu jechuudha. Qulqulluudha itti fayyadamuun ni ta'a jechuudha. Maaliif jennaani ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam Aishaani maal jettennaan annahaa kaanat tashrabu min al-inaa'i
عائشة رضي الله عنها وارضاها أم المؤمنين هاتي مؤمنة كوبايا وهيرا دفته بشان أودي هجو بشان أودي جت إرجما ربي صلى الله عليه وسلم بكسين إرا أودي سن بك أفان سيسنا نجاجتون سبحان الله إرجما ربي رحمة نجني ساني الراجراتو تعامل إساني والإنجرين إساني من كيستي بكي قفا وصنتين نما بكيتي وجنين قفا دان أكغاري جرات وصنتين نما من كيساتين هذا من إساتي وجنين ماتي إساتي وجنين حال غاري إنجراتشو كيستي تعامل غاري وجنين وجنجرين غاري قباتشو ساكيستي عائشة رضي الله عنها وارضاها osoo haydiin isirra jirudha jechuudha isin bishaan dhugde jette kubbaaya isin ittiin dhugde bakka isin ittiin dhugde sana ofitti naannessee ittiin dhugaa jechuudha ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam kuni aadaaba ergamaa rabbii aalii isaatii wajjiniin qaburraayii jechuudha akkasuma afaan namaadhaa bakka inni irraa dhugee jedhe najasa miti jechuurratti waan ragaa ta'uudha jechuudha ulamaa'iin islaamaadhaas akkasuma walii galanii jiranii kanamaas ta'ee حيوانس تأي حيوان فون سادا نياتمو بننسي أورين وانتي فون إسا نياتمو همبان سادا بكين نتين دوغي طاهرة جتشورتي ولي غلاني تجراني جتشور فكينياف أورين توكو دفي بشان توكو قدا وهي ميشا وهي كيسا يون دوغي جر بكان نرى دوغي سانا وفان سارا وايتبواني جراني يو اتي وضاتا يو اتي واميجتا طهارة كل لا نجاسة هنجرمو جتون يو وان فونسا إنيا تمني تأمالي بننسا فونسا لا إنيا تمني يو تأمالي يو كاو أوري فونسا لا إنيا تمني يو تأي أوري فونسا إنيا تمني يو تأي انتو جتون أكي فكنيا في بننسا كإنسان هلولتو يو كاهو قرفادان هلولتو لا جت علماء كيسا إني قبتماني إني فرتمان نجاسة ittiin qulqulleeffachuun hin ta'u jechuudha yoo bishaan baay'ee ta'e malee yoo bishaan guddaa ta'e najasa ofirratti hin baadhanne ta'e homaan qabu jechuudha ittiin qulqulleeffachuun yoo bishaan xiqqaa ta'e malkeen isaanii jijjiirama ta'e wanni hundi awsaafti isaanii jijjiirama ta'e ittiin fayyadamuun hin ta'u jechuudha akkasuma ragaani kanarratti hadiisa dura dubbatamee darbe jechuudha ergama rabbii rahmatan nageenya sarara jiraatu gaafatamee bishaan irraa gaafatamee akkasuma waan bishaan namni irraa dhuge yookaan ka hayawaanni irraa dhuge irraa gaafatamee maal jedhanii إذا بلغ الماء قلتين بشان يو قلة لما تهيجد لم يحمل الخبث وان فكتا وفرت بعدتشو هندند وفرت قبه هنتاو جتشو فرت بعدتشو هندند ويتشون وفرت قبه هنتاو جتشون أكثر إرجما ربي صلى الله عليه وسلم واي أدري كيسة مال جناني وداوه راد افتيسين دوك دي جناني نأمني تين دكتشو كاتين كل يفتشو إيسو جنان ما جاء إرجما ربي إنها ليست بنجس أدرين نجسامتي جن إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات أدريني والرجلهم ده إسن رنا نفط الرأي وان نجساتات قبضو بكسيني تين أقدي الرأي قتشو هندندسن وان تهجناني وان الرأي قتني راجب بتنومتي اتمان فيدا ما جتشو مشان سنة تفيدمو إرجما ربي دا إن أرجيني جتشو مالف جناني نمني الرأي قتشو هندندو بالذا كيساتو أكوانا كأدري كنا yeroo hunda insenti imbaati mana keessa jiraatti waan ta'e jennaani irraa eeggachuu waan danda'ameenaan xahaaraa jedhan ergochuudha ammoo ambaan sareedhaa najasa akkasuma kan karkarroo yookaan booyyeedhaa jechuudha sunilleeni najasaa jedhe ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam maaliif jennaan hadiisatu dhufee jira ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhan jennaani طهور إناء أحدكم qulqulleessuuni qodaa yookaan meeshaa tokkoon keessanidha kan ittiin qulqulleeffamu maaliin qulqulleeffama jennaani idhaa walaga alkalbu fiihi hogguu sareen itti seenee irraa dhugee jedhe maaliin qulqulleeffama jennaani an yagsilahu 7 marraatin yeroo 7 isa dhiquudha ulaahunna bitturaab isa duraadha keessa isa duraa biyyoon dhiqanii yookaan hummoo isa boodaadhaa keessaa biyyoon dhiquudhaanii akkanatti qulqulleeffama jechuu dubbatan ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam
شرطي gaafa sareen bishaan qodaa keessa jirurraa dhugee jedhe qulqulleessuun isaadha dirqama bishaan saniin illee qulqulleeffachuun hin barbaachisu jechuudha. Ammoo kan booyyee yookiin karkarroodhaa hoo jennaan najasummaan isaadha waan dirree jiru waan dhokataa miti jechuudha. Maaliif jenna rabbitu subhaanahu wa ta'ala innahu rijsun jedhee irraa dubbate inni najasa bakti fokkataadha waan badaadha waan qulqullina hin qabne waan ofii isaatiif najasa nyaatu kanaaf afaan isaatti fayyadamuun barbaachisaa miti waan inni irraa dhugetti fayyadamuun barbaachisaa miti jechuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti dubbatee jira ergamaan rabbiis ifa baasee jira jechuudha. Kanaaf ilmi namaadha kanneen irraa eeggachuun barbaachisaadha waan sareen itti buutee fi booyyeen karkarroon kunniin itti bu'an wanni foon isaa hin nyaatamne kunniin itti bu'anii jedhanii irraa eeggachuun barbaachisaadha waan irraa eeggatamuu hin danda'u. Yoo waan irraa eeggatamuu hin dandeenye ta'e fakkeenyaaf akka bishaan caakkaa keessaadha jechuudha. Namni arguu hin danda'u waan hin argin asliin isaadha halaala waan ta'e jennaan ittumaan fayyadamuudha. Ka amma irraa dubbataa jirru waan argan yoo arganii jedhan osoo arganuu ittiin wadaachuun yookaan ittiin waa qulqulleeffachuun yookaan ittiin miiccachuun kan hin barbaachisneedha jechuudha. Waan saniin alaadhaa ka foonsaa nyaatamu ka foonsaadhaa halaalaa jechuudha irraa eeggachuun danda'amuu baatu hambaan isaadhaa qulqulluudha waan ta'e jennaan ittiin wadaachuun ittiin miiccachuun ittiin qulqulleeffachuun waan ilma namaarraa barbaachisuudha jechuudha. Kanaaf obbolowwan kunniin waa'ee xahaaraa irraa isa barbaachisaadha ka amma dubbataa turree fi ka sagantaa darbe keessatti illee dubbannee jenne waa'ee xahaaraa keessatti waan ilma namaarraa eegamuudha jechuudha. Kanaaf kanatti aansuudhaan wanni itti fufnu yoo rabbii irraa ta'e yoo rabbiin yeroo keenya keessaa barakaa kaa jedhe insha Allahu ta'ala qodaa yookaan meeshaalee jechuudha itti fayyadaman meeshaalee ittiin wadaachuun ittiin dhiqachuun isa keessa bishaan itti buufatanidha jechuudha itti fayyadamuun shari'aa islaamaa keessatti baqqaasifamaa ta'e yookaan karaa godhamaa ta'e irraa haasofnaa jechuudha. Meeshaaleen sawaakaan sibiila irraa ta'uyyuu muka irraa hojjetamuyyuu gogaa irraa ta'uyyuu asliin isaadha ibaaha yookiin jaa'iz jalqabni aslii isaadha jechuudha halaala ta'uudha itti fayyadamuun halaala ta'uudha. Waan shari'aan islaamaa dhufee dhorge malee waan shari'aan islaamaadha ittiin fayyadaminaa jechuu karaa godhe malee. مالف جنة رب سبحانه وتعالى كان يجري دبته القرآن ساكيستي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ربي يسوان دتشي كيسا هند إسني أوميد يسوان دتشي كيسا هند إسني أوميد حلال حالا نتين أكسني اتفايدم تنور في جتشو كيسني أومي ربين سنبود إرقا أكسني اتفايدم تنور كيسني أومي نونجدتي ربي سبحانه وتعالى ككيسامو حرام نرتتي اتفايدمون سادا شريعة إسلاما كيستي هنجين ربي لفنو كاجر أكنا جرم علماء إسلام هذا قدالي يوكاو ميشالي هند اتفايدموني نبقى اتفايدمون اوستي اتنياتشوستي اتفايدموني نبقى هنگ فيت يوسين قالي تاتي الليلة لكن إسان سنكيسا warqii fi meeshaalee warqii irraa hojjetamanii fi meeshaalee birri irraa hojjetaman aaniyata dhahabi wal fidda laa yajuuzu al-isticmaalu bihaa ka kanarraa hojjetamanii jedhan itti fayyadamuun hin ga'uu jechuu shari'aa islaamaa keessatti lafa nuu kaa'anii jiran. maal irratti hirkataniidha maal qabatanii akkana jedhan jennaani لقول النبي صلى الله عليه وسلم جتشر جما ربي تيفي ما جر جما ربي لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم أي للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة أي للمسلمين. أرجما ربي صلى الله عليه وسلم ما جناني meeshaalee warqii itti hin dhugina meeshaalee birrii itti hin dhugina kaisarraa hojjetamanitti
ittillee hin fayyadamina ittin nyaatina illee ittin dhugina ittinis hin wadaatina maaliif jennaani isiin kan jaraati kan jara kamii kan kaafiraati duniyaa keessatti jarati itti nyaate itti dhuga asumatti qanansiifamanii jechuudha yoo amantii isaanii irratti du'anii jedhan amantii islaamaa yoon seenin asuma qofaatti qanansiifamani aakhiraatti waa hin qabanu jechuudha walanaa fil aakhira aw walakum fil aakhira isiniif immoo aakhiraatti isiniif tahaa jechuudha kanaaf manni islaamaadha qodaa birriitii fi warqiitti fayyadamuu hin qabu jechuudha yoo isatti fayyadame hoo maal jedhan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam namni qodaa birriitii fi warqiitti fayyadamu fa innamaa yujarjiru fi batnihi naara jahannam wanni inni garaa isaa keessatti guruc gadi godhu ibidda jahannamaati jechuu nassii sariiha qulqulluu ta'e lafa nuu kaa'anii jiranii jechuudha kanaaf yoo qodaan sun cabee jedhe bichaa yoo inni cabee jedhe qodaa san warqiidhaan hodhuuni hin ta'u yoo birriidhaan hodhame garuu hangatti hodhaasanii qofaadhaaf jecha hin dhorgamu qodaa biraadha jechuudha qodaa biraa yoo inni cabee jedhe yoo warqiidhaan hodhame itti fayyadamuu hin ta'u laakiin birriidha sibiilumti itti shiboo godhamee jechuudha shiboo wayin hodhamu godhamee birriin yoo qodaa sanii hodhamee jedhe qodaa warqiidhaan ta'e yookaan birriidhaan ta'in itti fayyadamuun homaa hin qabu laakiin shiboon ittiin hodhame sun warqiirraa yoo ta'e immoodha dhorgamaadha jechuudha ulamaa'iin islaamaadha lafa nuu kaa'anii jiranii akkasuma qodaa biraa jechuudha kan itti fayyadamu yoo warqiin gubbaadhaan irra dhangalaafame jedhe itti fayyadamuu hin ta'u qodichi warqii irraa miti sibiiluma irraa laakiin gubbaa yoo warqiin irra dhangalaafame itti fayyadamuu hin ta'u akkasuma yoo birriin irra dhangalaafame illeedha itti fayyadamuun hin ta'u waan ittiin hodhamtu malee birriidhaan yoo hodhame jedhe hanga sun bichaanii homaa qabu jechuu ulamaan islaamaadha haasaanii jiran inshaallahu ta'ala ilaa hunaa ينتهي إن شاء الله سكنتا كينيا رادا أسرت رابطا هنگا سكنتا بروتين والاتدي بنوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته